Dreamstime.com audio. Eegalu? Eegalu. Ifaa kan inni illee sodaatini? Wallaalaa sunaa wayita baay'ee achilee ilaalaa sunaa. Rakkoon qaba. Tole assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Zaad Podcast akkam jirtu nageenya biraadhaa baga jiraatanii baga umrii dheerannee wal garre jecha sagantaa muuxannoodhaati. Sagantaa muuxannoodhaa irratti yaani qallaan akka qalmaa gurmichi keessan namoota hedduu namootan ajaa'ibaa namootan kennama addaa qaban akkasumas immoo namoota ogummaa garaagaraa keessa jiran isiniif affeeruudhaan akka ittiin isin bohaarsaa ittiin bashannansiisaa akkasumas barnoota garaagaraa waliin qoodaatiin hin turre wal nu gaafachiisu. Har'as nama jajjaba, nama guddaa, nama jabaa, nama ajaa'ibaa tokko qabanneetiin hin dhufneetiin hin jirra. Sheeka jajjaba tokko Sheek Muhammad yoo jenneen illee homaa wanti irraa hanqifne waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf immoo sagantaan eegalameetiin hin jira. Jalqaba irraa hanga xumura sagantaa keenyaatti faana nu fuudha yookiin qaamaaf qalbiin nu duuka bu'aan affeeraa keenya. Tole, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftan. Aanyu walumaan baga nagaan dhuftan. Abshir, tolemee kallattimaan gama sagantaa keenyaatti yookiin qophii keenyaatti seenuudhaan duratti Ramadaan akkam? Bareeda. Hayyeegaa takka lama jecha hawaasaan wal si barsiisaatiin hin deemna. Ilma lafaa dhufaa, ilma ajabaa, ilma ajaa'ibaati. Maqaan keenyu? Muhammad. Muhammad eenyu? Muhammad Habtaamu. Muhammad Habtaamu. Eessatti dhalatte Muhammad? Goobba dhaladhe. Okay, goobbatti dhalatte. Eh. Goobbama turte, goobbama guddatte? Goobba haga waggaa 3 akkas turee jira. Eegaa as dhufne asi guddadhe jechuudha. As magaalaa Roobee sanatti? Magaalaa Roobeetti guddadhe. Waggaa 3 booda? Waggaa 3 booda. Barri sun bara gam? Bara 2000 bara 2005. Bara 2005. Tole gamee amma umriin kee meeqa ta'a yeroo sanatti waggaa 3? Waggaa 3 yeroo sanittan bara 2002 dhaladhe. Okay. Bara 2002 ji'a jaaffaa dhalattee jira. Amma tilmaamatti waggaa 13 afur akkas. Waggaa 13 waggaa 14 ga'uuf ji'a jaattu naafi. Okay, maashaallah. Ka ajaa'ibaati. Tolemee Muhammad gaafa jalqaba waa'ee kee dhageenyu yookiin gaafa jalqaba si yaafachuu eegallu Muhammad jalqaba Islaaman turre yookiin maatii amantaa kiristaanaa keessaa dhalatee jechaa dhageenya. Dhugamu sun. Dhugaadha. Okay, samboodoo jechaan Ammatti Islaamummaarra jira. Ammatti Islaamummaarra jirta. Alhamdulillah. Yaa, maqaan kee jalqaba osoo gama Islaamummaatti hin dhufin eenyu ture? Iddiluu Habtaamu turte jechaadha. Iddiluu Habtaamu. Sambooda Muhammadiin siif baasan. Ofii baafatte. Ofii baafatte. Ufuma keetii. Jechuun gama amantaa kanaatti gaafa dhuftu maybe gama namaarraan ta'uu danda'a bakka maqaa kanatti akkamitti ofii keetii baafachuu dandeetti akkasumas immoo Muhammadiin akkamitti filatuu dandeetti? Muhammadiin kan fudhadheef ijoolleen illee na baaftee jirti garuu. Okay. Ijoolleen sababa naa taateerti. Garuu maqaa kanarratti dasna jedhee kan ijoolleen sababa naa taate sani anillee dasna jedhee baafadhee jira. Ijoolleen sababa naa ta'uudhaan. Okay, wayita jalqaba siif baasan isaanillee Muhammadii siif baasanii? Muhammadii manaa baasanii. Jarrillee jechaadha. Okay, mee ati jechuun umriin kee xiqqaadha daa'ima. Ammas jechaadha. Ammallee nama ijoollummaa sirriitti qabudha. Gara Islaamummaatti akkamitti dhufteeti? Gara Islaamummaatti kan itti dhufe ijoolleen waliin oolu safara Faaruqitti galle. Ijoolleen waliin oolu ijoollee Islaamaati. Ayyee. Ijoollee Islaamaati kan waliin oolu. Kanaafuu ijoolleen Islaamaa sun inni takkittiin jarri baafattu sun iiduma addaati bakka. Ayyee. Sila inni jaraa akkanatti adda ta'ee inni kenna kana maraa yeroo kiristaanaa kana maraa sanniin mara keessaa takkitti mabu'aa akka qabu nagarre. Ammallee sa'aalii jechuun fakkiitti amanan Yesuus jedhanii. Yesuusii sun fakkii eega ta'e fakkiin
eega ka dhufe ilmi namaa eega uuman ilmi namaa sun fakkii kana kaasee eega fide kakaase sanittuu namanne kakaafametti amanani. Ayyee tole. Ammallee Iyesuus hafuura qulqulluutiin dhalate jedhan. Ayyee. Hafuura qulqulluutiin eega dhalate ka dhalche sun yookiin ammoo ka irraa dhalate sun eenyutu uume isiisan. Ayyee. Mariyaamiin jechuudha. Rabbii tokkichatti uume waan ta'eef san ta'uu ammoo mirkaneeffadhee jira. Tole wantoota kanneen erga gara amantaa Islaamummaatti dhufte qo'atuutti seente moo jalqabuma? Okay. Sandura si'eeli makanaan. Si'eeli makanaan jechaadha. Jechaan amma yeroo baay'ee ijoolleen akka keetii kun gaaddisa maatii jalatti kan isaan jiraatan. Fi immoo umrii akka keetii kana namni ijoollummaan dabarsa qorannoo garaagaraa gaggeessuu hin danda'u. Ispeeshaalii amantaa irratti namoonni tokko amantaa qoratanii qo'ataniiti kan itti seenan. Gariin immoo uumama akaakilee fi abaabilee akkasumas abboota irraa dhaalanii fi kan isaan waan san qabataniitiin deemaniif yookiin amantaa san kadhaaluu danda'aniif jechaadha. Garuu immoo isaan haala kamiinati jechaan xiyyeeffannaa kana kenniteef amantaa kana. Xiyyeeffannaa kana ka kenneef haadhaaf abbaan tiyya. Haati tiyya. Eelee tolchitee na guddifte. Kanaafuu isiin akkasiin na guddiftee an akka daa'imaa ta'uu qabu jedhee akka nama guddaatii yaaduu qaba jedhee xiyyeeffannoo fudhadhe. Isiin akkana na guddifte garuu amantii kana mee haa laalu jedhee laale. Barumsa keessatti amma barumsa hawaasaa keessatti dhaloota Kiristoos dura jedha. Yeroo gabaabsamee barreeffama. Dhaloota Kiristoos dura ka jedhu sun akkamitti dhaloota Kiristoos dura waattu jira jechuudha kaa. Dhaloota Kiristoos dura biyyi Misir maalii akkana taate jedhan. Dhaloota Kiristoos dura Misirii sun wayi ofumaan biyya jedhamtee misin biyya san keessa uummatattuu jiraata. Uummanni sun eegaa Iisaan kun dhalate. Nabi Iisaan eega dhalate alayhi salaatu. Eega inni dhalate itti amanuu jammaranii san dura ammoo ilmi namaa awwala yeroo dhalatu islaamummaarra ture. Eegasii Iisaan bu'e. Iisaan dhufee ergame kitaabni Tawraat rabbu'e. Nabi Muusaa illee fakkeenyaaf fudhan Yahudaan ka gabbartu kitaaba Injiil rabbuufame. Osoo isaan kitaabni kun irratti hin buufamin dura islaamummaarra amanaa ture namni sababa jarri hinaafaa waanyiteen Nabi Iisaa irratti inni nama fayyisuu nama jaamee ija banuu fi kanneen waan danda'uuf irra waanyitee wanni goote. Walumaa galatti Nabi Iisaan alayhi salaam kennaa rabbiin isaa kenneen namoota yaalatiin hin ture. So ati kanniin gama barnoota idileetiin haa ta'u gama kaaniin xiyyeeffannaan kee waan kana irratti ture jechaadha. Tole osoo gara islaamummaatti hin deebiin yookiin umurii daa'imummaa keetii keessatti barnoota amantaa kiristaanaa hin barre ture? Barnoota amantaa kiristaanaa illee seenee jira. Hagas dhimma daddaqa. Garuu kitaaba ammatti yaadadhu yeroo sanitti baradhee jira. Ammatti garuu waan yaadadhu hin qabu amantii kiristaanaa irraa. Tole gamee kitaaba jaraarraa. Eega gara islaamummaatti as dhufte eega islaamummaa fudhatte hagam turteeti? Waggaa tokkoof ji'a sadii. Amma? Waggaa tokkoo fi ji'a sadii. Waggaa tokkoof ji'a sadii kana keessatti jechaan turtiiwwan hedduu dabarseetiin hin jirta. Islaamummaa waliin. Sanitti deebina. Maatiin kee lubbuudhaan hin jiranii haadhaaf abbaan kee amma? Hin jiranii. Haadhaaf abbaalleen? Hin jiran. Wal quba qabdanii? Wal quba qabnee. Akkamii ziyaaraa maal kana goota? Hin dhufan. Eessa dhufan? Maskiidatti dhufanii na dubbisan. Garuu isaan islaamummaan seenu? Hin seenne. Ayyee? Ima ichimaa garuu seenuu hin dandeenye kaa waan rabbi jedhe malee hin ta'a. Dhugaa keeti jechaan islaamummaan qooduma rabbiiti. Amma jechaan haalli jiruu keetii maal fakkaata? Amma eessa jirta?
maatii keetiin wal bira eega hin jirre yookiin maatii keetiin erga gargar baate amma haalli ati keessa jirtu maal fakkaata haalli jiruu keetiin? Bareeda. Bareeda wanni martu. Eessa jiraata? Masjiiduma Faaruq jiraata? Masjiida Faaruq jiraadhee. Masjiiduma Faaruq. Quraanallee achumatti qaraataa? Achuma qaraa. Ibaadaallee achuma gootaa? Bultii maal kanoo? Warra shee'anii warra mu'aaddina. Warra mu'aaddina Masjiida Faaruq. Tole gaamee umrii kanaan jechaan umrii ijoollummaa kanaan maatiidhaan gargar bahanii yookiin gaaddisa maatii san jala bahanii haadhaaf abbaa obsanii jiraachuun kun hin ulfaatu? Hin ulfaata. Garuu akkasumatti iyyuu jannatatti na jaalle jedheeti. Ani achi jiraatu wallaaleeti miti. Yoo achi jiraadde salaata na jala jira. Namni salaata takka dhiise immoo akka waan nama kafareeti. Kanaafuu kafaruma wayya jechuudha sanirra. Achi ta'anii tasaqaayyawurra. Kanaafuu jannata rabbii santu naa caala jedhee haadhaaf abbaatii gadhiisee bahee akkasii wanni ta'e. Tole mee normaalii wantoota tokko meebii itti seenanii arganii yookiin osoo ittiin seenillee waa tokko hima argan. Jalqabarraa akkaataa maaliif gara islaamummaatti akka as dhufte maal naaf himaatiin hin turte maaltu akkasii boojee maal mee ka dur badhee teettee laalaatiin hin turte san jaala islaamummaa ka dur badhee teettee yookiin immoo meebii sitti fakkaateetiin hin ture san wanni sun akkana ta'e aayidiyaa mataa keetiitiin ka'aa turte san eegatti seenteen booda hoo gaarummaa akkam islaamummaa keessatti argite? Islaamummaan tun immoo haala kamiin si boojite? Awwalaanillee ijoolleen awwaliin deemullee kam islaamaati. Garuu akkasittuu ijoolleen duriyyeenillee jirti. Yeroo baay'ee mana qumaariillee mana puulii mana joottanii kanneenillee achi deemaa ture. Garuu ijoolleen sunniin akkasittuu irraa na gorsaa turte. Akkasittuu amantiin kee kiristaana jedhanii nan tuffanne. Irraa na gorsaa turte. Maalirraa? Qumaarii irraa na gorsaa turte. Anillee haaluma kanaan sila jarri ofii amantiinillee tokkoo miti. Sila maakkaan na gorsiti jedhee yaade. Akka obboleessaatiin na yaadde. Eegasii kitaaba afaan Oromoo takka dubbisuu jammare. Kitaaba afaan Oromoo ka amantii Islaamaa? Ka amantii kiristaanaa. Ka amantii kiristaanaa tole. Dubbisuu jammaree Wangeela Yohaannis boqonnaan Rabbiin tokko waaqni tokkocha waaqni isuma hunda uumeeti isumatti amanaa ka jedhu akka barsiisaa Iyyasuusitti. Akka barsiisaa Phaawulositti ammoo karaa Iyyasuus deemerra deemaa jedhu. Kanaafuu jecha kanneen lamaan wal bira qabnee yeroo ilaallu Iyyasuusis jarri itti amantu sun innuu akkas jedhee dubbate. Waaqni tokkochaa waaquma san gabbaraa jedhemi. Phaawulosiin kun ammoo inni isa gabbaraa jedhe maal gocha gabbaraa jedha kanatti gaafii natti ta'e. Tole ulfaadhu kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast qophii teenya ajaa'ibsiiftuu dinqisiiftuu fi barsiiftuu taateerraa waan gaarii akka hubataatiin hin jirtan waan gaarii akka barataatiin hin jirtan akkasumas immoo waa hunda caalaa akka ittiin bu'aaraatiin hin jirtan abdii qabna. Sagantaan keenya jalqabame malee hin goolabamne. Kanaaf yaada haa ta'u qeeqaa nuufis haa ta'u akkasuma Muhammadiif qabdan iddoo comment jettu sanitti nuuf barreessaa yookiin iddoo sanduuqa yaadaa san nuuf kaan dhaamsa kenna. Tole mee Muhammad ati Islaama maashaallah har'a eega gara amantaa Islaamummaatti as deebite yookiin amantaa kee isa jalqaba irratti dhalatte irratti eega as deebite simannaan hawaasni kenna. Siiftaa isin maal fakkaata? Especially ijoollee ta'uu keetii waliin hubannaan uummanni keenya siif qabu akkasumas simannaan hawaasni musliimaa siif taasise akkami? Simannaa gaariidha. Awwala yeroo shahaadaa qabadhu Sheikh Sa'iid Masjidul Ansaar
garuu namni xiqqeenna namaallee ilaalee umriillee dheerina kanallee ilaalee nama tuffa nama wanni ta'uu danda'a jedhee ilaalee garuu Sheikh Sa'idiin bira dhaqee shahaadaa na qabsiisaa jedheen. Eegas xiqqootiin geenne deeminaan jedhan. Sirri boo'e. Akkamiin na qabsiisuu diddanii an guyyaa meeqa kamsaarraa aga sanbataa taa'e osoo hin qabatin qabatuuf jecha maskiida san taa'e. Eegas bakka deemnaan jedhanii hin deemne. Sheikh Saddam jedhan darasaadha. Isaan bira deemee guyyaa 3-4 itti deddeebi'ee Sheikh Adamaa dhufanii naan jedhanii akkasiin na islaamsisanii simannaan isaan na simatanillee baay'ee bareeda. Hagana jedhamee lakka. Tole ulfaadhu jechaan yeroo tokko beeyta namoonni tokko taphallee itti fakkaatuu danda'a. Maybe jechaan ati amma umrii kanaan xiyyeeffannaa kana yookiin amantaadhaaf kennitee amantaa qo'atuuf qoratutti seentee wanni jedhu kun namoota tokkotti dhugaa fakkaachuu danda'a beeta. Maybe sheen illee waanuma keessan namni kun daa'ima akkamitti waan jedhu irraa malee waan biraatiif natti hin fakkaatu. Yaa fakkaatu badheefi jiraallee. Badheefi jirta jechaadha. Tole mee gaafa jalqaba kaatiitiin amantaa islaamummaa seenuuf yaaddu yookiin gaafa tarkaanfitti seentu kana maatii keetiitiin hin mari'anneeti akkana yaada maal waan jedhu. Awwala shaashamannee deema jedheeni ture. In deemtu naan jedhan. Haadha tiyya bichatti mee abbaa kiyyatti yoo hin dhiisan haati tiyyallee nan dhiiftu. Haadha tiyyatti akkuma qalbii godhee sila amantii islaamaa kana seennu maali jedheen. Sharraxxee badii jedhanii natumaa turan. Yeroon qubaarraa bullee nyaatti nyaadhee geesse sharraxxee qubaarraa bidaateettee naan jedhaa turan. Sharraxxeen kuniyyuu waan inni isaan hangalle garoon. Tole. Bakka sanuma keessa itti maa ture dhaga'uu didamne maal godhuu danda'a. Ati haga keetiin ittiin jechaadha. Maatiin akkasii tole hiriyoota teetitti yoo hin himne ani islaamummaa seenuu jedha maal waan jedhu. Jedheeni ture. Awwala guddadhee seena jedhee yaada qabu ture. Egas gwaaddanyoota kiyya keessaa namni 2-3 koottammumaa deemnu naan jedhee sababa naa ta'ee kaatti na fide iyyuu jira. Ka maskiida na fide jira. Egas sodaataatuma deemee achi gahe. Achi shahaadaa qabadhee. Sababni ati sodaatteef maali isaa sanitti? Sababni an sodaadheef umrii kanaan dhiibbaa guddattuu narra gahaa jedheeti. Warri namattu na jalaa gorsee jedhanii nama muslimaa tokko mana hidhaa galchuu danda'an diingata. Kanaafuu osoo itti fakkeessi. Garuu namni na gorseetii mijan. Haka jirtu dubbatu wayyaa. Ofumaa yaadee bira ga'e malee namni yoo nama gorse aboo dhiisi jedhanii tuffatuu danda'a yaada isaaniidha. Akkana yaaduu qaban jechuudha. Ulfaadhu tole hiriyoonni teessunniin ijoollee akka keetiiti immoo namoota sirra jajjabooti. Ijoollee akka tiyyaati. Hiriyoonni teessunniin jechaadha. Haddoo isaanis jiran. Asuma jiran isaanillee. Isaanoo dhufanii ijaaranii salaatanii qaraanii isaan. Salaatan. Gaaf takka salaatanii. Gaaf takka salaatanii. Jarri jechaadha. Amma namni lama akkasuma jedhe sun. Hiriyoota kiyya keessa amma Adaamaa jirti jarri. Tokko ammoo asuma jira. Inni dhufa gaaf takka innillee. Dhufees ijaara. Maashaallaadha. Bareeda. Tole mee erga gara amantaa islaamummaatti as dhufte yookiin erga dhuftee islaamummaa seenteen booda dhiibbaawwan hedduun sirra hin geenye dhiibbaan hin jiru. Narra gahaa jira. Amma dhiise yeroo saniif narra gahee jira. Dhiibbaan akkam fakkeenyaaf? Dhiibbaan tuma narra gahee jira. Haga doobbii na guban takka gahee jira. Awwala akkuma guyyaa 2-3 ansaar taa'ee guyyaa sadaffaa irratti haati tiyya dhufte. Maskiida hin dhufne qabalee maskiida biraa tokko dhufte. Achi dhuftee
namumarraa yaan gaheen oduun eegasii kassasuu deemte maskiida kanan kassasa maalii jette eegasii koree taajuu jedhamutu jira achi keessa koree wayiitu jira qabalee keessa masjiida keessa maskiida keessa isaan sirriitti nama na gargaaraa turedha achi keessatti nama sirriitti na gargaaraa turedha eegasii haati tiyyallee wal beekanii haadha tiyyaallee na fuudhanii taajuusu sirri na gargaaranii rakkoo jiru natti himanii bakka eegasii qabalee bira geennee akka waasiitti na bira dhaabatanii seeraan na gargaaranii amma qabalee seennee waan faradanii poolisoonni kana mana hidhaa geessinuu jedhan haati tiyya boottee kadhatte. Eenyuun mana hidhaa geessan? Simoo? Ana Tole. Mucaan akkanaa biyyaafillee hin tolu isiniifillee hin tolu jedhan. Eegas haati tiyya akkasii miti jettee kadhattee haati tiyya eegas amma nu bira galtaa rakkoo hin jiru naan jedhan. Hangaluun barbaadu jedheen haati tiyyan bootte hin galte haati tiyya. Abbaan kiyyaa fi ani taajuu maalii achumatti hafne. Taajuffaan illee na bira dhaabatanii qawaasii naa ta'anii eegas waan jedhanii hin galta jedhan bakka warri qabalee illee warri qabalee haadha tee dhiiftee abbaa kee dhiiftee kara takka deemuu hin dandeettu seerri illee hin ayyamu kana osoo waggaa 18 geette hin ayyamu 18 gaditti hin ayyamu waan ta'eef deeminaan jedhan. Giddimaan akkasumattuu deemee gale. Galee teennee eegas namni illee dhufee na dudubbisanii eegas bilbilanii taamiruun tokko qabalee keessa dalagaa taamiruu jedhanii warraan wal beeka. Eegas akkuma yeroo sa'aa jaha booda sa'aa jaha zuhurii azaananii geessaniin achi deebi'uu fedhii qaban. Dafee galee amsaarii deebi'ee yookiin achumarraa baduu fedhii qaba. Eegas dafee ansaarii deebi'ee huccuun tiyyaachi jirti ansaarii. Dhokadhee uffata iyyuu guurattee deemti caalaa. Uffata iyyuu dhokadhee akkuma waan miicaa deemuutti achi geesse. Huccuu fudhadha jedheeni haati tiyya hin deemtu naan jedhan. Qaata keessummaan lixxeeroo kana hin deemtu naan jedhan. Hin fudhadha jedheen hin deemtu naan jedhan. Eegas sossobeen sila islaamummaan badiillee hin qabdu akkuma ati agartu kana uummanni islaamaa si bira dhaabatee akka si gargaaru laalimeeti hubannoo kennuufii qabda jedheen. Na dhaga'uu didde kadhadhee seerumaan itti boo'ee dhungadhee maallee irraa galchee achi karaa wanni ol deebi'ee ansaariin deemee ansaariin yeroo hin deema jedhu karaa qixxee yeroo ga'e ijoollee qur'aana qabattee deemtu wayii arge. Achitti wal beeyna ijoolleen safarateen. Eegas yeroo deemu na duuka takattaltee haati tiyya nama na duuka ergite. Namni isin na duuka ergite iddoo kenna galanii na duuka dhufanii na qabanii na rarraasanii na daddarbanii akka ilmoo namaa hin taane tokkotti garas na fidanii kara anaa oddoo na geessaa jiranii taamiruu sun dhufeen. Dhufee kanaanii ka dadhabsiisu sun jedhe eeti jedhanii fiiguuf karaa nan fiigu hin jiru na qaban. Eegas na duuka dhufee harkaa butadhee fiigee oddoo seenee oddoo itti cufee oddoo mateen oddoo itti cufee fiigee mana yeroo seenu barri narra dha'ee barri akkana dha'ee barriin as na dhoyte eegas boo'ee iyyee namni ollaa kennaallee islaamni jira hin dhageenye. Eegas na teechisanii teessurra na tumanii haada maarbaatiitiin na tumanii uleenarra caccabsee eegas taamiroon kun deebitu malee jedhee hin deebi'u jedheen ofirraa ganna baasee
doobbii harka qabadhu naan jedhee akkan na qabachiise na riisise. Cunqursaan kun marti narra ga'ee akkasittiyyuu ima obseetuma rabbiin illee sabbaraa jedhe obsaa jedhe. Dhugaa keeti jechaan dhiibbaan guddoo. Eeyyee. Kana qofaa miti akka dhagayetti jalqaba yeroo gara islaamummaatti dhuftu shayxaana islaamaatu seenee maal waan jedhu jedhanii bataskaanas fidanii akka sedhiqaatiin hin turanis dhagayeetiin hin ture. Dubbiin tun akkam? Dhugaadha. Akkam ture wantichi? Boruma ganamatti masan qeesmaan miruu ka jedhamu. Ayee. Qeesmaan miruun illee wal bahine yeroo masan manatti dhufee bishaan nan naqee eegas namoonni illee godhee bishaan nan naqee kun sabala jedhee maali jedhee eegas bakka sabala maali jedhee nan naqee eegas borga namatti san bariite mire nan naqee tarree addaan inni illee lixe bakka lixee iftaanumta karaa wanni deeme beetekiristaana garas tokko achi deeme bishaan nan naqanii achitti bishaan nan naqee keessatti eegas kun jinni islaamaa qaba jedhe shayxaana islaamaa qaba የእስላም ሰይጣን አለው ኤገሲ ገዳሚን ስፊነ ጀደኒ ገዳም ጎ በወጋ ሰዲ ታነች ሙጫን መራቴ ጀደኒ ነፉደኒ ገነመቲ መሰን ተሬ በቃ ገነምኒ ሱን ተሬ ሚሬ ቦሩምታሌ አመሌ ሲፍደ ይሩ ጀደን አንዶ ገዴ ባይ በቃ ራገሌ ጀደኒ ኢሳን Ragalee amma xiqqoo jennee achi finna jedhan gadaami. Naga gadhiisuu jammaran akka kana guyyaa lamaa sadii turree dhokadhee bahee lixee Hamzaan deemee masgida Hamzaa deemee cufaadha achi deebi'ee masjida Faaruqii galee namni itti naa hime namni sheekatti naa hime eegas isheen galgalattii magriiba of bira na bulchanii warri illee na soquul jammare sheeziyaad warri illee na soquul jammare eegas namni illee oduma wanni jedha bira geettee mallee akka Faaruqiin jiru namni itti hime abbaa itti hime rabbi beekatan eegas bakka ima callisanii in callisan bakka sabbaran callisanii haati tiyya boottee callisuu diddee eegas na dhufuu didanii warrummaan masgidaa itti himee waame eegas bakka achuma wal dubbifnee abbaa kiyyaallee rakkoon qabu maali naan jedhe abbaan kiyya haati tiyya ammoo bakka keessan baane gaddi. Jechaan walumaa galatti amma dhiisanii jiran. Eeyyee dhiisanii jiran amma. Jechaan maybe shayxaan islaamaallee si keessa bahuu dide natti fakkaata. Tole egaa inni baratta turteemi barnoota idilee? Baradha. Ammallee amma gola meeqa barataa jirta? Gola torba barataa jirta? Amma? Hayyee gama barnoota diiniitiin maalirra jirta? Quraana qaraatee? Qara'ee jira. Quraana buufteerta? Buuse. Ji'a gam keessa buufte? Ji'a. Ji'a jaha keessa buufte jechaadha Quraana. Quraana takka jettee ji'a jaha keessa buufte maashaallah rabbumatu si laaffise jecha. Gama biraatiin hoo gama arba'ina maal ittiin ceene? Abdul Sulminaa qara'ee jira. Muqarrar tawhiidul fiqhii amma jammaraa jira. Axxaaratu wasalaatii ijoollee waliin qaraana ijoollee shabaaba waliin. Bakka akkasuma. Ulfaadhu maashaallah jechaan waan gaariirra jirta. Maybe gaafa waggaa takkaaf lamaan booda nama guddaa nama jajjaba nama afoo dhaabatiitiin nama waa hedduudhaan gorsa ajaa'ibaa namaaf kennu akka taatu abdii qaba. Kanaaf ammas rabbiin irratti siif haa qabu. Tole gaamee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaadha adda kan nuti harkaa qabnu sagantaa keenya gara goolabuutti deemaatiin hin jirra. Haa goolabnu? Hin danda'amu. Ayyee mee
mudannoo si gaafatu uffatu mudannoo hedduu qabda. Mudannoon haga wantoonni ati haga mana haasawaa turte iyyuu mudannoodha. Mudannoo addaa qabda. Mudannoo? Addaa. Mudannoo akkam? Mudannoo wanti wayii si mudatii ka dagatuu dadhabde jira wantoota manaaf ibsite kanaan alatti. Kanaan alatti moo? Sandura moo? Sandura kana yaadin? Maybe ta'uu danda'a. Ayyaan ni jira. Ka akkam? Wala waan sharii irratti garu. Ayyee tolee rakkoon qabu. Haati xiyya eelee guddiftee na guddiftee eelee tolchitee na guddiftee akkasittuu birrii jaakiisii seenee fuudhee eegas birriin jaassun yeroo sanitti anillee waggaa 7 7 yeroo sanitti waan baay'ee bitti bitadhee anaa waa nyaataa jiru eegas mucaan achi oddoo seenna gal tokko nu dhufe xiqqaadha mucaan ስጠኝ ኮቾሮ ናንጀል አልሰጥም ጀዴን እናገራለሁ ለእናቴ ናንጀል ተናገር ጀዴን ኤገሲ ዴሜ አሎፊያሜ እድሉ ኮቾሮን አልሰጥም አለ ጀዴን ኤገሲ ኮቾሮ ጀቴያ ትትየ ደጌቴ ኮቾሮ ይሳፉ ጀቴን እኔ አላውቅም ጀዴ ሙጫን ኤገሲ naduuka fiidee poolisiidha haati mucaasanii naduuka fiidee na qabdee haati tiyya kophee baafattee kana tumte yaadadha. Tole gaabee waan goote san itti gaabbita? Itti gaabbee. Osoo godhuu baaddeete? Tole yaa waan hin taanedha. Saa sanitti jaale. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya wantoota amma oliif qoodaa jirurraa waan baay'ee akka hubataatiin jirtan barataa jirtan abdii qabna. Akkanaa miree tole egaa sagantaa keenya goolabuudhaan duratti daqiiqaa takka yaada waliigalaa namootaan ati nama amantaa biraarraa gara islaamummaatti as deebi'edha. Namootaan akkasiitiifis haa ta'u akkasumas ilmaan lafaa dhufaadhaaf yaada akkam jiru qabda? Ka amantaa biraarra jiru moo? Osoo amantaa kana seeraan xiinxalanii osoo laalanii baay'ee natti tola. Maaliif isaanillee azaabawwaniif uummata akka bu'aan jiru hin jiru. Osoo isaan as dhufanii illee uummata akka namni kenna maa islaamni guute. Kanaafuu xiinxalanii warri kaafiraa sunillee xiinxalanii amantii kana hubatanii kitaaba garagaraa dubbisanii Qur'aana illee ta'e waan maraa kitaaba injaraallee wal bira qabanii ilaalanii osoo waan xiinxalan hubatanii seeraan irraa fudhatanii bareeda jedhan. Hiriyootaan teetiifuu maal dhaamta namoota keetiif? Hiriyoota tiyyata islaama. Maybe gama amantaa kiristaanaatii ta'uu danda'a. Gama amantaa kiristaanaati tamaamma jedhe kan nama yaadaan. Ka islaamaatiifuu? Ka islaamaatiif ammoo islaama egaa ofiin jedhani ibaada irratti jabaatuu qaban. Islaamni maqaan bichaa nama takka hin godhu. Kanaafuu namni salaata dhiise namni salaata guyyaa 3 dhiise kafare jedha. Anillee namuma jalaa dhagaye sheekarraa dhagayan kafare jedhama. Kanaafuu nama ammaa kana yeroo laalu amma ramadaan illee kalaa'e ramadaana kana kinu amma namni 30 garuu osoo awwalallee salaatte kajia soddoma kuna mataka ma jia soddoma bicha salataniif awwala kafira ram islam deebi'an jechuudha. Namni guyyaa 3 salaata dhiise jedhe namni guyyaa 3 salaata dhiise kafare jedhamani. Namni kafare sun ammoo bultii soddoma kana yoo salaate maal godhaafre awwala kafare. Kanaafuu namni islaamaallee ilmoo fi haa to'atu jedhaan yaada kana qaba. Aadaaf abbaan islaamaa illee aadaaf abbaan ijoolleellee ijoollee ofii haa to'atan. Galatoomii nutis gaa maatiiwwan kee amantaa biroo keessa jiraatanis ziyaaraa heddummeessuun yeroon isaan sitti dhufan fuula nagaatiin simatuun haadhatee gammachiisuun haga dandeettiin dirqama sirratti waan taateef jabaadhu siin jedha. Tole
kabajamtoota hordoftoota sagantaa muuxannoodha turtii hanga ammaa kan jalqabarraa hanga sa'aatii kana waliin taasisaatiin turreerra waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka barattan shakkiin qabnu abdii qabna sagantaan teen bareedduu fi miidhagduun Sheek Muhammad Habtaamuu waliin taasifne taajaa'ibaati hedduu nama gammachiifte hedduu nama bohaarsite hedduu nama bashannansiifte jalqabarraa hanga xumura sagantaa kanaatti immoo ani sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture ani abdiyoodha akkasumas ogeessi kaameraa kennaa sagantaa kana miidhagsuudhaan bareechuudhaan haala gaariidhaan kan waliin ture Abduu Proon ana faana tureetiniin jira akkasumas sagantaa isin daawwattoonni keenya chaanaala yuutuuba kennaa Zad Production subscribe share fi like gochuun maatii nuuf ta'a isiniin jenna kan biraamoo dhaamsa yookiin ergaa adda addaa nuuf isaa ta'u Muhammadiif iddoo comment jettu sanitti yookiin sanduuqa yaadaa saniin nuuf ka'a. Tuligaa namoonni gurbaa gameessa qareessa qaroo kenna kana nama ajaa'ibaa kana cinaa dhaabbatu barbaadan namoonni isa dubbisuu barbaadan namoonni waa hedduu isa deeggaruus haa ta'u waa tokko irraa hubachuu barbaadan keessaa nu dubbisaan dhaamsa kenna. kanuma isiniif dhaamna kanarraa kanaaf kanaan goolabneetiin jirra kabajamaa ulfaadhaa umrii nuuf dheeradhaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh